Kabajamoota daawwattoota keenya seenaa biyya tokkootiin isinii odeessaa nu faana tura. Biyya takkaatu ture. Achitti mootummaan biyya sanii nama ijoollee 5 qabuuf birrii miliyoona takka kennaaf. Kanaan wal qabatee namichi tokko oduu tana dhage achirraa ka'ee gara maatii isaa deemee haadha manaa isaatiin giftii mootummaan nama ijoollee 5 qabuuf birrii miliyoona takka kennaa jira. Maal goona ree gaafate. Ishiinis nutoo ijoollee 4 qofa qabnaa maal goona ree jettee deebii gaafii achi deebiste. Kanuma wal qabatee innis giftii kanaan dura siin dho'isaa ture har'a mucaa tokkoon alaa qabaa. Kaniin ala dhalee jiru jira. Mucaa san fuudhee fidee ijoollee 4 teenya tanaa wajjin bakka akkasitti fudhannaan iyyee ayyamsisee ture. Inninis gara mucaa isaa deemee mucaa harka qabee yeroo fidu namichi mana isaa galu waan ajaa'ibaa arge. Wanni ajaa'ibaa maali inni? Mucuma ijoollee 4 as dhiise tokkollee hin agarre. Ijoolleen tiyyameerree jeeggoo gaafatu kanaas abbaa isaantu dhufee guurate jettee deebisteef. Baacoon tun baacoo ajaa'ibaati. Baacoollee garaagaraa takkanaa argachuudhaaf koppiliingi, sheer, laayik, bilooguudhaatii nu hordofa.